haram alek birri miti amma soo jedhe amma ka birri isaatiin dhufe dhiisati sarginu birriitiyya ka ittiin godhadhee ittiin heerumee birriitiyya oo dhugaa feetan dhugaan ilmoo sargi maayi qoy Faatumaa teena sargi ma inni si fuudhe kana birrii keetiin ati isa sappoortii gootee isa fuutee jechuudha ka gaafa kana situ fuudhee natu fuudhee yaani maqaa haa ta'u malee situ mucaa kana fuudhee ati dubartii waan taateef agartee dubartii maa jennu malee situ fuudhee jechuudha. Maal egaa asirratti na baasa maqaa balleesse maal kana gocha. Thank you. Booda sitti deebisaa tu. Isiinu birrii ofiitiin natti heerumte 400 mulu natti baaftee jedhee bar akka har'a asirra miidiyaa na baase malee qaata addunyaa hundaa asiin dura naga'e. Alhamdulillah hin qabaasa nu godhe. Dolchaan isaan irra jirtu narratti haraam. Jara kee namee koppiliinkii godha 400 natti baafteen isiin na fuute jedhee namatti siime inni. Namatti na himataa ture asiin dura. Wanti ammaan asirratti har'a na fidee kana na godhuuf haa ta'u. Oma fedhe naa godhu dhiisa hin argatuuf jira inshallah. Himadu waan biraa qaba. Ana miti alhamdulillah ana dhiisatti rasuullah sallallahu alaihi wasallam birri fi gabbartee fuudhaa turte. Birri qabaa hin qabaa sanuu godhe alhamdulillah. An dolce isaa dhiisatti wallahi yoo salbaanyi huccuun bitatan huccuun narra jiru suni yoo hayxi isaa taate huccuun narra jirtu tunu haka isaatiin guyyaa takka huccuu takka na bitee niiti jedhee waan haa godheen beeku har'aa asirratti fideetiin akkana godha alhamdulillah. Oo barbaade anu nama isa boonsu malee inni guyyaa takka na manni jedheen beeku maal godha amma asirratti waliin tuqqisnu astaghfirullah. Okay, Faatumaa teena miira keessaa bahi. Muluun isaa mana dhageeffadhu akkuma isii dhageettetti na dhagahiiti kijiba keellee dhugaa keellee kabeeytuuf ka wallaaltellee dhagayeeffataa deemtammoo. Nu wal fuunee jirra gaa'iluma seeratiin akkuma duras jedhee isirrattis ni jira wal fuunee jirra. Erga wal fuunee walitti dabalamnee bultii ijaarannee jireenya waliin oofnee jirra. Oduma jireenya waliin oofnu amala kaasuu jammarte. Isiin duras abbaa biraatti turte nama biraatti dabalamtee turte maatii abbaa biraa qabdi akkasumas jaalallee biraallee qabdi kana hundarraayyuu gaafa ani si fuudhe bilisa taata beekee si fuudha jedhee beekee. Fakkeenyaa fi jaalallee jechuun nama hiriyyaa takka shamara osoo agartee shamaruma wayii wajji cal'isee hiriyyama godhatee wajji handaaratti jiraatu osoo waliin fuune jechuudha. Chiikii siigalee san immoo heerumteetuma jaarsa qabdi sirriitti adda baasii dubbadhu uummanni dhaga'uu qaba. Heerumtee jaarsa qabdi erga jaarsa wal gadhiistellee kabiraatu itti gale kabiraa qabdi gurbaa wayii qabdi kan biraa kanuma fire adaadaa isiidhaa ta'u isitti galee isii hojii. Jaarsuma duraa'u dhageeffadhu biraazar jaarsuma duraa'u durumaa'u jaarsa qabdi jaarsa san illee gagadhiifte booda jaalallee qabdi jechuudha. Jaalallee qabdi amma gurbaan kun maal keetii kun jaalallee keetii fireendii keetii jedha yookaan immoo tuyyisaa si fuudha jedha akkamitti jireenyi kun akkamitti adeema ani kanaa wajji si duuka hin jiraadhu gortu nama kanarraa zarii nama kanaatti fi nama kana muluu isaa bittinneessitee irraa gortee niitii xiyyadaatee waliin bultii oona yookaan immoo cinaa dalga hirkataa cinaa garana godhaa. Ati garuu gaafa kana isiin fuune beeki gaafa kana isiin fuune mi'ate. Gaafa isii fuudherra maatii intala obboleessarraa guddifte wayiitu jira isiidhaan sababee gibbii isii dhufa isiidhaan sababee balbala sanirra dhufee yoo jedhu maal abbaa isaa soqaa dhufe gurbaan kuni balbala kanarra maal abbaa isaa barbaadaa dhufe achumarraa kana ka jennu girgirii walitti finne achumarraa ka'ee ima deemee dubbiin kenna hammaataa dhufa amalaan jijjiiramaa dhufte giiftiiti yaa'ati ani kaleessa leessitti himeen ture haadha manaati sila mana kiyya keessatti na jalatti buluu barbaadda akka ansi bulchetti na jalatti buliidhaaf akkana si goggoodhamu amallatti jijjiirtee dhufteen kun maalidha? Ani amalaati deemtu fi jireenyi ani si wajjin of walitti wal gitaan jiru. Muy eenyu falmata lubbuu qooyi falmata biraazar qooyi si dhaaba waan dogongorri jiraaniifatillee qooyi akkuma isi ila maamme jala gad intarrini ol deebi mana yeroo seente maamme ol deebi juusi ol deebi mana jala gad intarrina. Dhageeffadhu nama jala gattare gabbuusi olaa deebu eegana sabboona bareeda miti dhufu. Dhageeffadhu maamme eenyu maamme maali miti falmata akka jettu kun dhageeffadhu ol deebi nama atillee gad intarrini ol deebi ila dhageeffadha abbu'ani walaa dhiiraa walaa dubartiin beeku. An dhugara dhaabattee nama dhugaa qabu dhugaa isaa murteessu. Bilbila nama tokkorraa kaasee dhugaa si gaafatu jirra
Nama tokkorraa bilbilan kaasin. Si galee? Shira Waajjin gaa. baas baasii dubbatu. Shoode Haa. ila shoode Sigare. dhugaa ilmoo rabbiitti dhugaa Sammuu jirtu lafa keessisa mucaan wallaahi billa itti jibutti jira. Illee nama badii godhuu hin barbaanne. Si galee dhugaa barbaanne bilbila namarraan kaasin. Ile me takka shodde. Mucaa Sabona waliin. koy Bilbila sabona. tokkorraan kaasin. Sabona me gaafadhu waan barbaaddeef maal taate? Ayyee dhageeffadha. Yuuziyyeen Ila adii dhaggeeffadhu simedii. falmata. Wanti kun amma safuutti illee Ila Ayyee falmata dhagaye. Biyyiin tun hin barbaadu. Falmata dhageeffadhu nafsi gaafata. Ila isinlee na haasofsiiseefi isin waan isin haasofte qabadhaa callisa. Ka mucaa kijibaan golii takka hirmijjaa takka natti galchuu hin danda'u. An uftayee jiraadha uftayee dubbadha. Dhageeffadhu. Jalqaba wanni ati irraa kaasuu qabdu eessatti wal bartan akkamitti walitti dhiyaattan arsii keessaa naannoo kamitti wal bartan eessatti wal fuutan maqaan isii noormaalli eenyu jedhama maqaan kee noormaaliin eenyu jedhama. Eegalee jirra akkuma isii gaafannetti. Maqaan kiyya Muhammad Sheelii jedhama. Kaisii Faatumaa Hussein Gammachuu jedhamti. Innaa Okay. jalqabni nu itti wal fuunee wal jaalannee abbaa manaatiif haadha manaa waliin taane ani gaarii dalaga. Osuma gaarii dalaguu meeshaa wayii feffeefi achuma keessa wal barre. Erga wal barree jennee haasaa yaada wal keessa jijjiirree walitti firoomuu jammarre. Achuma booda osuma akkasitti deemnu jaalala wal qabsiisnee gaa'ila godhannee sargiidhaan wal fuune. Erga wal fuune wayita wal fuunu ani iddoo bira jiraadha mana kiraa jechuudha. Gaafa fuudhu mana kiraatitti fuudhe. Mana kiraatitti fuudhee manuma kiraa keessa odoo jiraannu mana kiyyatti na deebistu malee naan jette. Mana keetti isin deebisu asumatti jiraanna malee mana kee kiraa kennee kana keessa teenna malee hin galu mana keessi duuka jedheeni. Achitti hin gallu waan ta'eef. Maaliifii Maammi ol deebi sabboona nama tokko buusi. waldhabbiitu dhufa jireenyi illee namaan deemu achi hin teennu as teenna malee hin jedheeni. Diddee bakka halkanii guyyaa kanuma dhiisuu dinnaanuma kaanee bakka galle mana isiititti jechuudha. Mana isiititti ka galle waldhabbiitu uumame. Waldhabbiin uumamee jaarsummaan guyyaa hunda hin bayaa guyyaa hunda yoo dhufu obboleessi. Isiin akkam jette beeyta ilaasitti wal fuudhuun bareeda. Wal fuudhuu san biratti waatu jira falmataa kiyyaa rabbiin dhugaan waa dubbisu nuti hundi ilmaan islaamati qabrii qabna dhugaa dubbachuun dirqama kenna waan ta'eef inni gabbareewu nan fuune jette bakka sanitti wati gabbarteen fuune moo akkuma isiin jette kana sila isimat dhugaa dubbate moo simatu gabbareen fuudhin. Akka an beekutti akka aadaa Oromootitti illee akka gartee ilma namaa tokkotti illee akkuma Itoophiyaatti ilma dhiiratu gabbaree dubartii fuudha. Kun dhugaadhaan ifate haarawwan baafnu. Soba moo dhugaa kun? Okay. Ka gabbara gaafuma walitti dabalamnu ani gabbara qabaadhee sin gabbaruu birrii hin qabu jedheeni jira. Warroonni keenya lamaa walitti dubbatanii gazzaba gabbara as kennaa waa as kennaa jennaan hin qabu jedhanii maal qaba mana qabu hin qabu. Waan akkanaa qabu hin qabu. Ka waan qabne isii gaafatan hin beeytaa hin qabu jedhee jaarsonni inni ergate hin qabu jedhee hin beeytaa hin beekee mana qabaa hin qabu. Dunyaan qabu hin qabu maaliin jaalattere jaalala isaatiin jaaladhe. Ka jettu jaarsonni lamaan illee waliin haasoftee jirti anaafis illee anillee gaafa itti dabalamu qabeenya hin qabu waan si gabbaree si fuudhu hin qabu jedheen birrii kuma kudhan akkasitti dabale. Kana qofaa akkuma isiin jette gaafuma duraatu ani birrii hin qabu kasi gabbaruun jedheen. Adii walitti himneeti. Okay. Dhugumatti maarree. Maallaqa inni qaba. Kalubbu. Falmata. Fuyyee meemuuti qabat. Falmata. Dhugumatti bakka gabbaran gabbarree jechuudha kaati walumaa galatti. Gabbara anatu danda'a rakkoon qabu kuma kudhan kenneen kuma kudhaniin ala hin qabu jedheen gabbara kanaa ol. Wacee jiru anatu. Yaani waa qab. Anatu danda'a. Obsi. Ila dubbiin si jalaan badin. Dubbiin si jalaan badin afaanii qabadhu. 400 ol ofii kiyyaa gabbaree jette dhaggeeffadhu. 400 ol itti baasee jette. Waan na biraa hin qabu jette. Kana gaafa daddaan baasati. Kuma 400. Ooyi gaafataarra. Hin jarjarin ajarana. Ila namallee yoo jarjarsitanii. Kaaree bittemoo mana bittemoo maalidha? Dhiisisan nuti ni beeyna jireenya Itoophiyaa keessatti namni hagam akka gabbaree hagamii wal fuudhu san isillee dhugaa nutti himuu baattu nuti hin beeyna waan ta'eef jiruu biyya teennaa itti guddanne waan ta'eef rakkoo miti. Walumaa galatti ayyee ati gaafuma jalqaba isiidhaan walitti dhiyaattu iyyuu ani maallaqa hin qabu
waan si gabbaree si fuudhu hin qabu normaal bakka jaalala waan qabu sii kennee waan qabuun si walitti dhufnee wal fuunaa jetteen hin jaraajjante jechuudha akkasitti walii galtan atiifiisiin akka jaalallee fi jaalallee takkaatti. Yaa jedheeni jira itti himee amansiisee isillee warra ofiititti inni mallaqa hin qabu jedhee maalin si fuudha maalin si horata. Maal nyaata akkamitti jiraata riskii nyaannee dalagannee kan siraa dalagannee nyaannadha kunoo jetteeni jirti siinu. Han jenne haa jettu jaarsonni gamaa gamana ta'anii waliin jedhanillee malsi makana walii kennanii kanumaan walii gallee wal fuune kasuma hin qabne. Dubbii sobaa takka wanni isi jidduu kiyyaa fi jidduu isiitti makee isinitti himu tokko hin jiru. Dhugaa jirtu haasofnee dhugaa jirtuun waan jirtu irratti walii murteessina malee. Akkana. Nagaafadhu waan barbaadde. Okay. Amma laali amma dhageeffadhu laal gaafin ammallee hafee jira isiin baay'ee himattee beeki gaafii ajaa'ibaa kanatti himatte intalli akka nama baratee kanatti gaafii faa gootee haasofte atillee akkasumatti faa gootee haasaa jirta dhageeffadhu dhageeffadhu kaa rakkoon qabu qooyi dhageeffadhu waan isiin jette malee iyyuu kaga si gaafannu jira amma fakkeenyaa fi isiin tuni akkuma amma isiin dubbataa jirtu kanatti jechuudha. Gaafa walirra dabalamtanii eegaltee gaafa amma biyya biraa baatu kana masruufa minnaan kennine haadha mana kiyyaa jedhee waa takkanatti hin dubbanne oluma ka'ee na biraa kutee minaamin jettee waa baay'ee himatte jechuudha isiin sii galee kanatti ati masruufa isiin kenninee fi akkanumatti ammallee natumaa na caccabsee dhukkeenarraa kaasee namoonni beekan hedduu agartee warwaatanii gaafatanillee hin didee namallee sodaatu rabbillee sodaatu jettiin taloo ati hoo maal jette? Otto asirratti. Masruufa naan kennu ka jettu an dalagatee jiraatadha gaarii qaba gaarii farda ka akka makiinatitti fiigu qaba lamattuu ol garagalee yoo jedhe fiinoo isaatii fi qallaba wacii mana keessaa shaakiltii adda addaa yooma san fiinoo isaa wajji fuudhee galaani tokko jedhe dalagaa isitti dabalamee waggaa tokko osoo hin guutinitti asmaraa dhufe keessatti jechu asmaraa dhufe keessatti dalagee fi kumtaala 38 naan galchine haa jettu. Kumtaala 38 xeefirraa, boqqoolloorraa, qamadiirraa 38 naan galchine haa jettu. Asmaraa jidduu dhufetti. Ani obboleessoo isii miti nama odoo isittuu hin dabalamin waan dalage beekaan. Qallaba kiyya waan fidee osoo isitti hin dabalamin waan hojjadhe beekaan sobaa waliin hin jennu nama dalagee minaan kiyya san minaan qote san hin nyaatin ani akkam goota ka jaarsonni beektu ka gandi beeku ka naannoon muluun beeku haga ani galchine warri gabareen lafa qotu si himaan hin nyaanne ani kana ka galcheef gaafa waan biraa bahu. Ayyee falmata okay beekamaadha abbaa warraa tokko haadha warraatitti fidaa dhageeffadhu abbaa warraa tokko haadha warraatitti fidaa kana beekaman hundi ni beeyna ayyee amma wallabbiin kenkee ati isiin jaalattu hin jibbita akka agartee isiin nikaa ofirraa buufte kana hoo quba qabdaa dhageettee jirta namitti jalan tarin ol deebi dhageeffadhu dhugaa dubbannaan bar dhugama dubbanneet wal bira tarra malee xurumbaa garaagaran akka jiba waliin dhaanii wal bira taran san hin fedhudha. Sijibbe simba baaduu jette adima kana waliin teennee waliin jenna sigabaa garaagaraa na guuranii dubbii kijibaa dhugaa fakkeessanii akka nama 12 irratti tamaartee dhufte isiin kana rakkoon qabu laal giiftii tiyya carraa kootu gargar na baasee biyya kana dhufe malee sindii sun jedheen niitima tiyya haga dhuftes eeshi fakkeenyaaf osoo hin dhufin dura nikaa buuse jette nikaa kana ka buustu aniin kuni ilma dhamaa illee haa ta'u ilma dhamaa obboleessaa jechuun haa ta'u ganda waan beekne wayillee haa ta'u ganda keessaa dhaladha wanni gadi qabee sitti himuuf haa ilma dhamaa illee ta'u ganda keessaa dhaladha lakki nama kana addaan gallaa ani hin barbaadu kunno nikaa isaa boru guyyaa akkanaa kana buusuudhaaf deemaara mana murtiitiin gaadhee jira waan jettan naan jedha ani niitii teessani amma niitii teessanii ta'uu irraa galaa jira kunno quba na qabaadhaan na didee jettee abbeeronni kiyya beekuu qaban gandi kiyya beekuu qaba obboleessi kiyya beekuu qaba ani beekuu qaba achuma deemanii tumaan dhaqanii ani nikaa buuse hin jira waan akkana ni kenni maalin kalaama rabbiitiin hidhama bar akkana dhugaa kun dhugaa asitti ani si beeka
achi deemtee abbeerota kiyyatti dhayitee hin jiran. Obboleeyyan kiyya hin jiran. Obboleettiin tiyya hin jirti. Nama kana ani obboleessa keessan kana ilma keessan kana hin barbaadu nikaa isaa buuse fuundo quba na qabaadha anniitii teessanii miti irra booda. Ayyee. Okay, falmata. Ati amma dhageeffadhu. Koi. Falmata. Natti dhufa. Falmata dhageeffadhu. Ati jaartii tiyyaa jedhaa jirta ammallee ati jaartii isiin jaartii tiyyaa hin jaaladhaaniin kabajaa haadha manaa kiyya bareedduu dambashalaa yoomillee isii dhabee jiraachuu hin dandayu. Soo kana